Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'as barnoota haaraan walitti deebi'ee jirra. Viidiyoo har'aa kana irratti dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'ee laaptooppii baay'ee miidhagaa ta'e tokko nuuf qabadhu dhiyaa. Laaptooppii bitachuu barbaada namoonni jettanii keessan na gaafatan jirtanii soo har'as laaptooppii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Laaptooppii kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii akkuma masarratti argattan Lenovo jedha. Lenovo iPad dha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa kan ajaa'ibaati jechuun ni danda'ama. Laaptooppii kana baay'ee tokko jaaladhee jira. Anis bitee hin jira. Kanaafiyyuu isinis bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii hamma tokko laaptooppii kanarraa waan tokko isiniif ibsuudhaaf nan yaala. Ani mo'eedha chaanaala kan koo Soof Maraab irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee bal'ata notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo yeroon isinirraa fudhatu like anaaf faayidaa guddaa qaba. Isiniif waan xiqqoodha sekendii tokkoof like gochuun hin irraanfatinaadha. Egaa viidiyoo kana keessatti kan ilaallu laaptooppii Lenovo jedhamuun wal isin barsiisa. Laaptooppiin kun laaptooppii ajaa'ibaati dhaggeeffattoota kan koo. Laaptooppii kana argachuu yoo barbaadan immoo Lenovo iPad S340 jettanii yoo gaafattan bakka kamittiyyuu argachuu ni dandeessan jechuudha. Bakka irraa argattanillee gara dhumaa irratti isiniif ibsa. Akkanumallee Telegram isaaniitii fi lakkoofsa bilbila isaaniillee kan isiniif kaa'u ta'a. Hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana keessatti kan ilaallu laaptooppii ajaa'ibaati jechuudha. Laaptooppii baay'ee jaaladhee fi yeroo baay'ee barbaadaa turedha kan argadhe jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan logoon isaa kana fakkaata. Egaa laaptooppii kana har'a maal akka fakkaatu bal'inaan hamma tokko isinitti agarsiisuu nan yaala jechuudha. Baay'ee tokko akkuma asirratti argartan touch screen dha jechuudha. Akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa baay'ee nama gammachiisa. Saayiziin isaallee baay'ee tokko bal'aadha. Akkuma asirratti argartan keyboardiin isaallee baay'ee nama gammachiisa. Screen isaallee baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Egaa waan tokko laaptooppii kanaan ni ilaalla jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Dhaggeeffattoota kan koo laaptooppiin kun waan adda isa godhu raamiin isaa GB 20 dha. GB 20 raamiin isaa GB 20 dha. Baay'ee isaa argitan yoo ta'e GB 8 fi 16 akkas laaptooppiin baay'een jechuudha. Laaptooppiin kun immoo raamiin isaa GB 20 dha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko cimaadha. Wanta barbaadan irratti hojjechuu ni dandeessan. Graafiksii adda addaa, viidiyoo editingii adda addaa, viidiyoo adda addaa wanta adda addaa hojjechuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Inni biraa immoo wanni adda isa godhu jenereeshinii 11ffaadha. 11th generation dha. Kanaafiyyuu kan addaati jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee hard diskiin isaa hard diskiin laaptooppii kanaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Lenovo kana hard diskiin isaa saayiziin isaa GB 512 dha jechuudha. 437 firii qaba. Garuu aapponni adda addaa irra fe'amanii jiran akkuma asirratti argartan waan ta'eef egaa aappoota kanaa walitti qabatee 552 hard diskiin isaa qofti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko cimaadha. Baay'ee isaa argitan yoo ta'e baay'ee xiqqaadha GB'n isaanii jechuudha. Inni kun wanta barbaadan irratti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo saayiziin iskiriinii isaa jechuudha inchii 15 dha. Iskiriiniin kun saayiziin isaa inchii 15 dha. Full HD dha. Full HD jechuun 1920 baay'isu 1080 jechuudha. Kanaafiyyuu full HD dha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma asirratti argartan ilaalchaanillee beekuu ni danda'ama. Full HD dha. Baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Keessattuu viidiyoo yeroo waraabdanii fi yeroo riikardii gootanis baay'ee tokko nama gammachiisa. Soo akka ajaa'ibaatti itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Karaa biraatiin immoo divaayisii biraatiin illee keebiliidhaan wal qunnamsiisuu ni dandeessanii. Akka barbaadanii divaayisota barbaadanii buluutuusiidhaan illee wal qunnamsiisuu ni dandeessan. Keebilii adda addaatiin illee wal qunnamsiisuu ni dandeessanii. Addaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Laaptooppii adda ta'e tokkodha. Kanaafiyyuu laaptooppii kana bitachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. PCLC'n isaa immoo dammoo SSD dha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. SSD dha fudhachuu ni danda'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Inni biraa immoo operating systemiin isaa Windows isaa jechuudha. Windows isaa kun Windows 10 dha. 10 dha. Baay'een isaanii 7 8 akkas naannoo sanii jiru. Baay'ee kun baay'ee Windows isaa 10 dha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Windows isaa jechuun operation systemiin isaa baay'ee tokko Windows isaa kun 10 dha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Itti fayyadamuudhaan ni dandeessu bitattanii. Kanumallee kan biraa immoo laaptooppii tokko yeroo bittan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Wanni adda baay'ee isin ilaaluu qabdan maalidha? Wanni tokko baatiriidha. Baatiriin isaa 00 dha. Duwwaadha jechuudha. Ittiin fayyadamne haarawaadha. Jenereeshinii 11ffaadha amma dhufee haaraa ittiin fayyadamne sardiidha miti kun sakandiidha. Kanaafiyyuu dhaggeeffattoota kan koo wanta adda isa godhu baatiriin isaadha. Baatiriin isaa haarawaadha. Gaarantii qaba. Gaarantiin isaa sooftiweerii isaa hanga waggaa tokkootti fi wanta tokko hanga waggaa tokko gaarantii ni qaba. So kanallee itti fayyadamuu dandeessanii torbee tokkoof immoo baatirii isaallee yoo isiniif dide jijjiirsisuu ni dandeessan. Sababni isaas torbee tokkoof yeroo itti ilaaluu dandeessanidha. Lenovo kana jechuun laaptooppii kana itti ilaaltanii deebistanii isiniif jijjiiranii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Baay'ee nama gammachiisa. Itti fayyadamaadha. Wanta tokko immoo asirratti ilaaluudha. Akkuma asirratti argartan iPadiin isaa baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Iskiriiniin isaallee baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
egaa baay'ee tokko nama gammachiisa akkuma asirratti argartan wanta tokko immoo asirratti wajjin haalaallu jechuudha dhaggeeffattoota koo. Asirratti isin mul'ata jedhee yaada akkuma asirratti argartan isheen asirratti argaa jirtan kun inni bakka jalqabaa kun power connector dha yookaan charger gootan charge bakka ittiin gootanidha. Egaa charger mataa ofii qaba charger isaallee adda baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee tokko waan nama gammachiisudha charger isaa adda charger isaa kana fidanii asirratti godhuudhaan charge gootanii jechuudha karaa biraatti connect gootanii charge gochuun inni jalqabaa irratti argamu isa kanaadha. Isatti aansee gidduu irratti laayitiitu jira bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti inni laayitiidha yeroo charge gootan inni iftii jechuudha. Diimatti taanaan baatiriin keessan hin guunne gara adiitti jijjiiramte taanaan immoo baatiriin keessan fuul ta'ee jira jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffatu kan bakki kun bakka ittiin USB dhaan yookaan immoo fileeshii keessanii wal qunnamsiiftanidha jechuudha. Fileeshii keessan kan adda addaa qabaachuu dandeessanii bakka itti wal qunnamsiiftanidha jechuudha dhaggeeffatu kan inni kun immoo wifi adda addaa device biraa irraa wal qunnamsiisuu ni dandeessan akkanumallee SSD dhaan illee wal qunnamsiisuu ni dandeessan bakka kanarratti jechuudha dhaggeeffatu kan inni asirratti argartan kun immoo isa asirratti argartan kana argartan jedhee yaada isa kana jechuudha. Isuma kana ishee qalloo kana charge illee ittiin gochuu dandeessan isa kana immoo device biraatiin waliin connect gootanii dhaggeeffachuu ni dandeessan muuziqaa adda addaa viidiyoo adda addaa jechuudha. Akkuma kanaatti isa kanaan oppositeedha jechuudha. Inni kun baay'ee tokko salphaadha. Karaa kanaan connect gochuudhaan asirraa dhaggeeffachuu dandeessan waan barbaadan kan biraa wajjin illee connect gochuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Inni biraa immoo asirratti kan argatan bakka headphone'iti. Headset illee itti fayyadamuu ni dandeessan warroonni headset itti fayyadamtan headphone'ittis warroonni fayyadamtan itti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha. Egaa salphumatti kana fakkaata akkuma isinitti agarsiise irratti combo jack kan jennu kan isa kanadha. Combo jack jennaani. Kanaafiyyuu laaptooppii kana Lenovo kana bitadhaati itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Keessattuu namoonni dhaggeeffattoota kan kun graphics adda addaa hojjetan video edit gochuu barbaadan akkanumallee dhaggeeffattoota kan kun video adda addaa waraabuudhaaf akkuma asirratti argartan kaameraa asirraa qaba. Kaameraa irraan kaafne haaraa waan ta'eef irraa kanarraa kaaftanii kaameraa cufuu fi wanta asirratti argartan kana argaa jirtan jedhee yaada. Isheen kun kaameraa cufuu fi banuudhaaf onii fi off gochuudha asirra jira jechuudha. Maayikiroofoonii fi kaameraan illee asirra jira jechuudha dhaggeeffattoota kan kun. So isa kana bitatanii video edit gochuu ni dandeessan video itti waraabuu ni dandeessan suuraa adda addaa video adda addaa wanta barbaadan graphics adda addaa illee design ittiin gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota koo. Wanni adda isa godhu graphics adda addaa teefillee isin qarqaara jechuudha dhaggeeffattoota koo. Keessattuu namoonni YouTube hojjetan TikTok hojjetan video adda addaa edit gootan graphics adda addaa akkanumallee logoowwan adda addaa namoonni hojjetan isa kanatti fayyadamtanii itti fayyadamuu dandeessanii baay'ee tokko isin qarqaara. Keessattuu namoonni barataa taatan akkanumallee hojii dhuunfaa keessanillee ittiin hojjechuudhaaf osoo kana bitatanii baay'ee nama gammachiisa. Isaan gabbu'an jedhanii isaan irra garuu kan filadhe isa kanaadhaani. Maaliif baay'ee tokko cimaadha isin qarqaara 11th generation dha generation 11ffaadha. Akkanumallee raamii isaa wanni guddaan immoo ilaalamuu qabu asirratti raamiin isaallee baay'ee tokko ol kaa'adha. Kana qofa osoo hin ta'in baatiriin isaa 38 dha. So baay'een isaanii gabbu'aadha 25 24 15 akkasumas dosanii baay'een isaanii jechuudha. Inni kun garuu 35 dha. Kana qofa osoo hin ta'in inni kun faristiidha jechuudha. Dhaggeeffattoonni kun sagandii biti baay'ee isaa ergitan yoo ta'e baatiriin isaanii kan jijjiiramanidha. Akkanumallee jalqaban argatan jechuudha. Kun duwwaadha hagammatti hin hojjennee jechuudha. Dhaggeeffattoonni kun haala kanaan isa kana bitachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoonni kun wanta biraa wanti ani isinitti agarsiisin immoo akkuma asirratti argartan jalqaba irratti kan argitan asirratti bakka laayitii kana jechuudha. Laayitiidha asirratti argartanii bakki laayitii kun power laayitiidha. Yeroo inni isinitti fayyadamtanitti kan iftuudha jechuudha. Isheen kun isheen gidduu irratti argamtu kun immoo Novo button jedhamti. Isheen asirratti argartan CD ni fayyadama jechuudha. CD dha jechuudha. Inni kun immoo USB connectorii lammaffaati jechuudha. Device biraatiin connect gochuu ni dandeessanii jechuudha. Lenovoon kun laaptooppii ajaa'ibaati bitaa itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan kan isinitti agarsiisuu barbaadu maalidha? Maawuzii ni qaba jechuudha. Maawuzii ni qaba. Sababni isaas maawuziiwwan isin fayyaduuf akkuma asirratti argartan kun yeroo hundatti itti fayyadamu asirratti yoo itti fayyadamu jettan asirratti itti fayyadamu yoo jettan maawuzii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Maawuzii jechuun isa kanadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isa kana achumatti isin bituu ni dandeessanii. Qarshii muraasa inni kunis maawuzii kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Maawuzii akkamitti akka itti fayyadamtan laaptooppii irratti baay'een keessan ni beektanii. Isheen kun argartanii USB dha jechuudha. Asuma irratti connect gochuu ni dandeessanii. Egaa akkuma asirratti argartan maawuzii immoo asirra fiddanii kun poweridha. Isatti aanee kan jiru kanadha. Asirratti connect gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Asuma kanatti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma asirratti argartan akka barbaadanitti maawuziitti illee fayyadamtanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo. Egaa laaptooppii ajaa'ibaati. Laaptooppii kana bitadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Waan dhaggeeffataniif baay'ee tokko
galatoomaa isin jechuu barbaada. Bal'inaan immoo barnoota laaptooppii kanaan wal qabatee yoo kan barbaadan ta'e koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa isiniif qabadhee dhufa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Dhumarratti gaarantiidha, gaarantii isinii kennanii akkuma asirratti argatan inni kun gaarantiidha jechuudha dhaggeeffattoota koo, gaarantiidha. So gaarantii kanallee haga waggaa tokkotti sooftiweerii isaallee isiniif haaromsanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Gana muraasallee isiniif godhanii haga torbaan tokkotti baatiriin isaallee rakkoo yoo qabaate jijjiirsiisuu ni dandeessanii. So gaarantiidha jechuudha, hanga waggaa tokkotti qaba gaarantii akkuma asirratti argatan. Bakki isin irraa argatan linkii isaanii kan telegiraamallee diskiripshinii jala lakkoofsa bilbilaa isaaniillee diskiripshinii jala isiniif kaaya. Egaa bakki isaan itti argaman jechuudha dhaggeeffattoota koo Magganaanyaadha. Magganaanyaa dhaqxanii bitachuu ni dandeessanii. Akkanumallee gamoon isaan irratti argaman gamoo Mattababar jedha. Lakkoofsi biiroo isaaniillee Duwwaa 5dha. Dhaqxanii bitachuu ni dandeessanii. Akkanumallee bilbila isaaniillee diskiripshinii jala isiniif kaaya, achirraa argachuu ni dandeessan. Telegiraamaallee isaan kontaaktii gochuu ni dandeessan. Laaptooppii gosa baay'eetu jira. Laaptooppoota jiran keessaa garuu kan baay'ee jaaladhe isa kanadha. Isinis bitaatii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Egaa yeroo biraa barnoota biraatii walitti deebina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoon yeroo hunda gara lakkisuu akka isin dhaqqabuuf viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatii walitti deebina. Horaa bulaa.